godhu inshallah studio teenyatti afeeree isiniif dhiyeessee jira. Gama isaatiin isin dabarsaa turtii gaariin wajjin tura. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Doktor Ayyaa Kallaa baga Rabbi subhaanahu wa ta'ala isin fide imala dheertuun adeemtanii yaani har'a gartee dhaloota keessan guddannoo keessan barnoota keessan hunda hanga guyyaa har'aa waliin haasofna. Dura baga gartee afeerraa masjidoof isinii godhe Minisoota Oromiyaa xiqqoo dhuftanii imalli dheertuun tun imalti dheertuun tun akkam turtame inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. duraan dursee waan affeertaniif galatoomaa jecha Afrikaa irraa garanaa dhufuun xiqqoo namatti ulfaataa karaan dheeraadha. Xayyaaramaanuu sa'aa 18 bira. Subhaanallah saa dheertu. Sa'aa dheertu gaa ni beekta atis hin deemne eegata ka'aa dhufte. Asir biyya Meksikoodhaan lafa Arabaa malee amma 20 hin dhayne Itoophiyaa hin dhayne. Inshallah wal agarra hin deemne inshallah bismillah. akkas sa'a 18 jechuun gaa akka malee dheeraadha. Garuu gaa alhamdulillah kanuma rabbiin samiirra karaa kana hunda nagahan nama oofee bakka barbaadan san kan nama geessu rabbi alhamdulillah galanni isaa haa gahu. Alhamdulillah gaa kennu. Maashaallah. Yaani namni islaamaa tokko imalee yoo deemu salaata akka godhu qaba. Salaata lafas salaatan yeroo qilleensa irratti illee salaatanii jira. Yaani salaanni achirra salaatte jira. Salaata salaadha achirratti gaa xiqqoo warri biyyaa nu dura jiranii asitti nu isaan duuba jirra. Salaata gaa achitti oofeetiin isaa hafe immoo karaarra salaadhe xayyaarama irratti. Eeywa. Xayyaaraa qofa irratti miti gaa namni safararra jiru. Yoo haalli mijatu dhabe makiinama irratti illee taa'ee namni ni salaata jechuudha. Akkasi diiniin keenya laafaadha. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tole. Yaani keessuma suuta inshallah itti deemna. Yaani simannaan hawaasa tokkom tureme. Gaggeessaan achiitis simannaan asii ta'u hawaasa. Kana gaa dubbatuun hin barbaachisu namni arge miidiyaa keessan kanaan darbee jira. Nama baay'eetu argee gammadee nama yooma kiyyarraallee warruma kiyyarraallee argee wallahi gaafa viidiyoo kana arge boohee fa'a nama naan jedhee jira. Kana gaa irra deddeebinee dubbannee jirra gaafan dura dhufeessanis dubbadhee jira. Kabajaa quraanaatii fi wanni simannaa guddaan sun godhame. Kanaafuu maashaallah uummanni keenya kabajaa quraanaaf qabu agarsiisee jira. Simannaa guddaa ture baay'ee bareedaa. Alhamdulillah. Haa galatooman jennaan. Waliin sistimate hundinuu. Rabbiin jazaa isaanii inshaallah jannataan. آمين آمين. سولي ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم جاء تعريفة يعني إسلام شك قبضو أورميا رفتني وكان إثيوبيا را مي نمني ماتي رارجا مقبا يعني أكم جنس يعمل دكتور مو قاري أفيفي مو أستاذ مو أبي ترى بل الإنسان ولا نفسي بصير جرا mee insha allahu taala maqaan keessan eenyu eessa dhalattanii eenyurraa dhalattanii eessa guddattan daa'imummaa keessan oromiyaa keessaa yookaan Itoophiyaa keessatti. Maqaan kiyya Afiif Muhammad Taaj Ahmad Ali Abdallah jedhama. Dhaloonni kiyya walloodha Dawweettiin dhaladhe. Dawweetti dhaladhee eegasanii guddinni kiyya magaalaa Kamiseetti. Kan itti yaamamuu barbaadu fedhus gaa Afiifuma naan jechuu kana yeroo baay'ee onneedha. Yaa gaa har'a waanuma beektee waan ani dubbadhu kanarra namni takkaa lama itti fayyadamuu ni mala jedheetuma malee akka namni baay'ee hafarsuusanis qaariyaa sheekaa ta'isi miti. Garuu namni hundinuu muuxannoo ofii ni qaba. Sanirraa namni xiqqoon irraa fayyadamuun dhabamu. Sanumaaf inshaallah Afiifuma jedhe amma. Afiifuma. Tole namni haadhaaf abbaa dura eega jechuun abbaa himte harmeen teetoo
Kan afiif deette yookaan dhale. Eenyu jedhamti inshallah. haadha kiyya immoo Haliima Yuusuf Muddathir Habiib jedhamti. Mashaallah. Akkasii inshallah. Haadhaaf abbaan keetis warruma walloo warruma daagooti moo naannoo adda addaatii walitti Akki lammanuu naannoma tokko warruma dawweeti lamaanuu. Allahu akbar. Akkasii inshallah. Tole yeroo namni dhalatu maatii keessa argamu yaani hangafataa quxxusutaa Dr. Afiif isa hangafaati moo isa jiddu galeessaati moo isa quxxusuuti? Ani hangafa. Booda egaa ijoollee meeqa jira naa gadi namalee nama 8tu jira egaa. Nu walumaa galatti 9. Anatu hangafa egaa. Darraa dhiirri 5 nadhoon immoo 4. Mashaallah. Abbuma keenya abbuma Muhammad Taajumar argatan jechuudha. Mashaallah. Yaani tole yaani gaa yeroo namni dhalatu gariin Oromoon tun baay'een isii qubsumaan baadiyyaa qubatti. Gariin baadiyyaa dhalata, gariin magaalaa dhalata. Haa ta'u eessa dhalattee guddatte? Naannoo magaalaati moo baadiyyaa? Sun nu biratti egaa an akkuma amma sin jedhe kana mucaa jammariiti. Namni dura dhalatu kun nu biratti haadhi deemtee haadha ishii bira deessi. Mana haadhaa mana haadhaa deemtee deessi. Yaa'u ka lammaffaatis ka sadaffaatis kanuma deeman ni jirani garuu baay'inaan ka duraa kana haadha ofii bira deemanii dahan. Kanaafuu akka waan kiyya dawwee jirti. Amma kanaaf achuma jirti magaalaa Booraadha. Yaa'u egaa duraan xiqqoo magaalaa Booraa osoo hin taane gara Kaariphoo Hojub bakka jedhamu achi turani. Achittiin dhaladhee san booda egaa gara Man akkoo dhalattee jechuudha akkoo lammaffaa. Akkoo bira dhaladhee. Achitti dhalattee nama eebbisan jira naannoon. Wanni gara gartee naannoo teessan tanatti namni jechuun hangafa inni awwa dhalatu mana gartee harmee gartee akkoo ofiititti dhalatee haatee eebbiftee du'aa itti gootee achi ji'a lama booda gaddee baay'ee warra eebbisan du'aa isan argateetu. Akkasii araas waan jedhan tokko jira. Gadahanii yeroo san dafanii deebi'anii achumatti ciisanii nagaan kaaddamamanii. Akkas. Akkasitti gadi deebi'an jechuu gara manaatti. Ani achuma turee gaarii gara magaalaa Kamiseetti achuma guddadhe san booda. Mashaallah. So achuma guddadhe. Tole namni yeroo guddatu magaalaa taatus yaani baadiyyatti namni horiis tiisaa lafallee hin qotaa kan magaalaatis dukkaan waa gurgura. Takkaa carraa argatee baadiyyaa dheettee takkaa lafa. Horii yoo tiisite ganamu jechuun nabiyyoonni nu re'ee hin tiisanii. Wallahi waan akkasiillee hojjedheen beeku. Alhamdulillah beektee yeroo tokko tokko namni ni'amaa abbaa fi haadhaa hin beeku. Dhugaa. Ani ijoollummaa irraa kaasee dalagees hin qabu. Gaafa of beekne gara quraanaa qara'utti isheenye. Quraana qara'ee immoo san booda immoo gara mana barumsaa isa wanni kana akaadaamii kana isa barachuutti isheene malee waanan dalageen qabu. Kun hundi gaa maali maatiin waan si barbaachisu hunda warri kan ta'e waan si barbaachisu hunda hogga sii guute qalbii takkaan quraana qaraataa qalbii takkaan barumsa barataa. Kanaafuu ni'imaa guddaadha. Abbaa fi haadhi lubbuun jiraatanii si duuba dhaabbatuuni. Akkasiin gaarii ani waanan dalagee hin qabu. Galanni haadhaa fi abbaaf haa ta'u rabbi gaditti. Rabbi umrii dheeraa fayyaa isaanii haa kennu. Mashaallah. Tole egaa yaani yeroo maatii keessaa quraana agartee rabbi subhaanahu wa ta'ala isin laaffisee maatiin jechuun mana barumsaa namni akka islaamaatitti naannoo Oromiyaa islaam bakkuma hundattuu akkuma hawaasa waliigala islaamaatitti osoo mana barumsaa akaadaamii kanaan deemne madarasa dura deema. Yaani eega maatii irraa dhalattee maatii ta'eetis mashaallah namni gaa aliif nama barsiisees hurufa nama barsiisee galata rabbi irraa qaba. Namni ati aliif dura irra jette gariin abbaa irratti gariin abbeera adeer ofii gariin nama qaariyaa isa barsiisa namni aliif si qaraa isa yaadatta.
Wallahi sheekni nu qaraase qur'aana manatti egaa abbaa fi haadhi hoggaa isaan mijate si qaraasisanii garuu sheekni yeroo bal'aa fudhannee isarratti qaraane Sheek Abduu Ahmee jedhama. Rabbi rahmata haa godhuuf amma hin jiraniini. Isaantu haayili malee nurratti carraaqee nu qaraasise. Hibziidhaafis yeroo baay'ee yoo jalqaba isa ijaan laalanii qara'an kana nagaan qaraate amma millaa jedhanii irra deddeebitee qaraate hibzi hin dhibu. Sheekchi sunillee subiis gallabas guyyaa jum'aa qofa kan rafti goonu. Sanii achi guyyaan isa kaan isa jalaan hafnu innis nun dhiisu. Isuma jala deemnaa ijoollee xixinnoo hidhees nun dhiisu subiis fajiris nu kaasa hirribaa. Akkasitti nutti eelee kan nagaan nu qaraasise isa Sheek Abduu Ahmee jedhama. Rabbi rahmata haa godhuuf. Inni isaan addan baatu jedhan ati akkaan dhagee maatii isaan. Yaani maatiin ta'e qaariyaa nama mana isinii fidanitu jira akkaan dhageetti sheeka naannoo Arsii nama taateefu nama isin qaraasisu manatti isin qara riyaadaas buluu qafaallee. Nu biratti qallaabii waan jedhantu jira. Qallaabii jechuun darasaa amma qaariimoo dhuftee nama biratti akka iskoolaarshiip namni godhee fi waa gargaaru. Bakka biraa baadiyyaadhaa dhufanii egaa qara'an kana bakka bulan hin qabanii waan nyaatanis nama isaanii godhu hin qabanii qallaabii jedhamee namni of bira qabata jechuudha. Mana tokkotti namni tokko darasaa tokko hin qabata. Akkasitti darasaan sun qorsis dhihanas irbaatas achuma dhufee nyaata. Bultiis achuma bula jechuun manni takka hin godhamtii fi kilaasiin takka garii immoo nyaatas nyaachisee bakka bultii kan hin qabnes ni jira. Garuu Sheek Abduun gaa nu biratti bakka bultiis ni qaba. Nyaatas nu birumatti achuma galee jechuudha. Nuyis isuma wajjin nyaanna warri anaa fi mucaan abbeeraa kiyyaa tokko ni jira. Isuma wajjin nyaanna achuma isuma wajjin nyaannee subii isuma wajjin deemnaa zuhurii salaannee wajjumaan deebina. San booda immoo dhihanas isuma wajjin nyaannee gara manaa ol hin deemnu jechuudha. Yaa ogaa gibbiima tokko keessa akkasitti isuma wajjin deddeebi'u turre. Isumarraa barachaa turtan hanga. Kun gaasa ijaan qaraane kitaabas gaa isumarratti safiinaa arba'iinaa maalii kana isumatu nu qaraasise jechuudha. Kitaaba xixiqqaa muhtasareedhaan kana. Amma wanni tajriida saalihiin. Maashaallah. Muhtasara kana isumattuu gaa yeroo san xixiqqaa dhagaanu. Akka ammaa kana nagahan nu garuu dhabus. Akkasi. Ma'anaa gaayyee nutti himamee numa qaraanee jirra argatanii akkasi. Imalli ilmi akkasitti eegalamtee jechuudha. Quraan achumatti fixxee jechuudha. Manuma keessa nama gartee Hibzii miti jechuudha. Caalma laalu. Yani hibzii osoo hin guyyaa guyyaa masgiida wallagaa gallaba hirriba rafuu fi midhaan nyaatuu fi kan mana gallu malee guyyaa guyyaa masgiiduma kan wallan. Maashaallah. Mana barumsaa too naannoo mana barumsaa kam deemaa turtan isa akadaamii kan? Mana barumsaa yeroo san qura'aana yoo fixan malee barumsa hin sheentanii jedhama ture egaa zamana nagahaa ture. Ajaa'iba rabbi. Akkasitti barumsas kan sheenne egaa qura'aana kana finne malee san dura barumsa hin sheenne. Seerri kun maatiirraa dhufe moo jechuun mana barumsaati moo jechuun maatuma teessan maatumarraa akkuma amantii. Namni baay'ee yeroo san akkas godha ture. Namni baay'een ijoollee iddoo qura'aana akattamin mana timirtiin naqan. Kanaafuu egaa qura'aana akattamne booda mana barumsaa san sheenne jechuudha. San booda egaa mana barumsaa irraa galte egaa masgiida deemte akkasitti. Fagoodha manni barumsaa jechuun naannoo yaani gariin mana barumsaa irraa fagoodha. Yaani ka gartee iskoola tokkoffaa irraa hanga 8-5 kan hunda naannumatti dhalatte kanatti baratte. Kun gaa yeroo san magaalaan nagahaan hin guddanne. Amma xiqqoo babal'atee masgiidaa fi manni jireenyaa maalii walirraa faffagaate malee manni keenya masgiiduma maddiidha. Daqiiqama
mana keenyarraa masgiidaa daqiiqaa 2 yoo taate. Kan amma durii immoo daqiiqaa 5 akkana 10 yoo ta'e walirraan fagaatu dhihoodha. Akkasitti deddeebi'aa turre jechuudha. Achuma masjiduma kamisee achitti jechuudha. Maashaallah. Akkana mana barumsaa Islaamaatis madarasaas barumsa kaanis akkanuma ofaa turte jechuudha. Egaa quraana xumurtee jaallaalu. Madarasaa xiqqoo darratti hin sheene. Nu biratti madarasaa kutaa tokkorraa hamma 6 kan barsiisan ni jira jechuudha. Afaanuma Arabaa kana hadiisa xinnoo, fiqhiirraa xinnoo, waanonni tajwiidas akkasuma xixiqqoo godhanii namaa kennantu jira. Inni egaa shiftiin ni jira. Shiftiin mana barumsaa biyya keenyatti subii sheenanii hamma sa'a 6 warra baratantu jira. Warri gara gallabaa baratu immoo sa'a 6 irraa hamma sa'a 11 akka biyya keenyaatti egaa kun akka biyya kanaati miti. Biyya faranjii kun hin qabdu biyya teenya ganamaa fi sa'a booda jedhanii akkas iskoola akkas godhan. Waan garee jechuun kilaasiin hin fuuneef jecha barumsi jechuun barattoonni heddummaataniif. Tole akkanumatti barachaa yaani barumsi islaamaatis hin xumuramu. Kunillee egaa yaani hanqa namni eebbifamutti haayiskuuloo isa baratan tokkoffaarraa ilaa hanqa 12. Hundinuu achumatti kamisamatti. Tokkorraa hamma haayiskuulas elementaris preparaatoris haga dhumaatti kamisamatti baradhe. Barumsi kiyya hundinuu achuma ture jechuudha. Achumatti barattanii jechuudha. Yaani bara keessan sana afaan Amaaraatiin immoo afaan Oromootiin barattan. Lammanuu ni jira filatteetuma isheenti. Okay. Afaan Oromootiin hin baradhe. Garuu immoo afaan Amaariffaatis nu barsiisan saabjektii takka jechuudha. Eeywa. Ishimaan egaa akkaataa itti barreessan akkaataa itti dubbisan waan beezikii ta'e jechuudha. Waan akkaataa itti barreessituu fi dubbisuu dandeessu saabjektii takka. Afaan lammaffaatitti isaa. Daree saabjektii takka nu kennanii. Akkasitti kun gaa hamma kutaa 8tti isaan booda Ingiliffaan egaa beektaa wanni biyya keenyaati. 9 irraa hamma 12 barumsi hundinuu. Ingiliffaan yoo gaafa wanni tokko pereediin tokko ni jira afaan Oromoo fi afaan Amaariffaa ni jirani. Inni kaan akkuma jiruun Ingiliffaan jechuudha san booda. Manni barumsaa kan itti baratan kun maal jedhama maqaanoo? Maqaan elementarii inni itti baranne Sadaasaa 29 jedhama. Mana barumsaa Sadaasaa 29. Haayiskuuliin Kamisee haayiskuulii jedhama akkasuma pireparaatooriinis Kamisee pireparaatorii iskuul jedhama malee maqaa biraa hin qabu. Tole kana xumurtan jechuun eega xumurtanii imallee achi booda barumsa ammayyaatiif quraanaas silaa'uu amma akka jettanitti ijumaan laaltaniitti xumurtanii hifzii sittiin seenne hifzii yoo eenyurratti jalqabdan eessatti? Hifzii gaafuma Kamisee ture sana elementarii irraa osoo hin bahin kutaa torbanaaf fakkaate moo 6 gaafan ture. Sheekicha tokkotu nu dhufe Shaasan Qoomichaa jedhama. Shaasan Qoomichaa jedhamanii ammallee Kamisamee jiran. Inni kun warra Arsiiti jedhan. Warra Arsiiti. Eeyyuwa. Jiranii lubbuu. Ni jiran dargaggeessa. Maal jettanii yoo isin argan? Shaasan Qoomichaa jechuun gaa wallahi nama naannoo sanitti gaa duraan hatta Ramadaanallee Salaachisuuf haafizan qabnu naannoo yeroo san bakka biraarraa shaasanumti inni amma sheekichi hifzii irratti haaffazne kun dhufee ramadaana nu salaachisee deebi'aa ture. Biyyatti? Akkasitti Haaji Sa'iiduun Rabbi rahmataa godhuu fi kunis lubbuun hin jiru. Isatu gaa shaasan amansiisee gara Kamisee nuu fide markaza achitti Kamisee qubachiise. Eega sanii egaa maasha Allahi Rabbiin barakaa godhee fi sheeka kana isaanirraa huffaazni ba'e dhiirarraayis nadhoorraayis baay'ee. Maasha Allah. Amma maskiidni duraan jirurraa maskiidni baay'atee namni maskiida sanitti solaachisus immoo hundinuu nama hafiza argatee. Maasha Allah. Ka duraan hafiza nama salaachisu dhabe. Amma maasha Allah Kamisee fi naannoo ishii huffaaza baay'ee qaba jechuudha.
kuni guutuu gaa maali carraaqii sheeka kanaati shaasani. Rabbi Rabbiin gaa waan dalage hunda irraa haa qeebalu. aamin aamin. Jazaa isaa inshaallah rabbi jannataan haa Akkas deebi'uuf jenna inshaallah. Umrii dheertuu mindaa fayyaa waliin teessan rabbi haa kennuuf. kan jirus kan du'es rabbiin Mm, gartee irraa haa jaalatu. mm, Tole barumsa ammayyaatiitillee nama jaba turte jedhan. Akkasuma jechuun barattoonni ati waliin barattulleen hatta hanqa mana keessan dhufanii yaani hojii akka ati gargaartu hojii manaallee taatu mm. sirraa korojuu dhufanii jira jedhanii. Akkam turte barumsatti Dr. Afiif? Maan jedhuun ture? Mhm, Alhamdulillah gaaguma rabbi laaffisee mhm. sadarkaa gaaf garii tokkoffaa lammaffaa jechaatuma akkasitti. Akkanumatti deemaa turtan. Alhamdulillah maan jedhu ture egaa. Kun gargaarsuma rabbiitiin inshaallah. Mhm. Tole yaani qur'aanaa fi mana barumsaas wal cinaa qabanii deemuun hangam takka ulfaata moo salphaa? Mm, Hifziis deemaa, mm, barumsaas itti fufuun. Yeroo baay'ee namni barnootuma ammayyaa kanatti ifkanna islaamummaa quban qabu. Gariin islaamummaaf ifkannus maashaallah numa jira. mm, Barnoota lamaan lachuutu yaani silaa'uu mm, rabbiin barnoota gartee allaman insaan waan hunda barachuun dirqama. Iqraadha. Mee kana lamaan wal cinaa ofuun akkam takka? mm. Wal cinaa ofuun walaa nama hin dhibu. Mhm. Maaliifi inuu si gargaara barumsa barattu kanarratti. Naam. Maali qur'aana rabbii jechuun kitaabuma akkana mana barumsaa qaraanu kanaa miti. Naam. Namni yeroo isaa qur'aana rabbiif kenne yeroo isaa rabbiif diinii rabbiidhaaf jedhee kenne rabbiin akkanumaan isan dhiisu Sa. yaa barumsa irratti illee cimaa taata. Wanni hundi sii laafaa yaa ogaa qormaatuma fedhee maan taane wanni xiqqoo qo'achuun jira Sammuu qabachuun salphaa. sammuudhaan qabachuun ni jira maali Mhm. maali. Wanni hundi nama quraana qara'uuf salphaadha waan takkas hin dhibu maali ati quraana hafazuu jirta Sa. sammuun si baratee jira wanni kun siif salphaa ta'a jechuudha. Akkasumas maal jedha gaa rabbiin waman acrada an dhikrii fa inna lahu maciishatan danka jedhaa miti. Naam. Qur'aana irraa fagaattee yeroo dheeraa yookaan yeroo bal'aan argadha timirtii fi jette Mhm. hin gammaddu. Kana gaa nama diinitti dhiyaateetu beeka dubbii kana. Sa. Namni qur'aana qara'u subii kaatee qur'aana hogga qaraate fajri solaattee qur'aana san booda azkaaru sabaa wal masaa jettee qur'aana kana wayita qaraate inerjiin taane tokko argatta. Akkas. Inerjii humna godhatta. Naam. In mirqaanta nashaaxa argatta. Wanni si dhibu tokko hin Barumsi jiru. kaan sin dhibu jechuudha. Akkasi an amma waan ofii kiyyaa yaadu hin taane. Mhm. Nama baay'ee argine barumsa gaafa nuti biyya waliin deemnullee Mm, ijoolluma madarasa jabduu tokkoffaa lammaffaati. eh, Ijoolluma madarasa deemtuutu eh, barumsa islaamaatittis jabduu eh, tokkoffaa manama haayiskuul taatu elementira taatu eh. jaruma kana ijoolleen jajjabduun subhaanallah naannuma Akkasi hundattuu. yeroo baay'ee bakka bakkuma hundatti Mhm. namni qur'aanaa wajjin hidhata qabu Akkana. nama jabaadha jechuudha waan hundarratti. Akkasi ka biraa kubbaa yookaan kubbaa taphachuudhaan yeroo kan kee fixxaa yookaan waan hin taane yeroo kan kee fixxaa xiqqoo rakkoo siif fide jechuudha. Garuu yeroo mara hogga qur'aana wajjin hariiroo qabaatta. Mhm. Waan Wanni hundi sii laafa laafa rabbuma sii kasiif. laaffisa. Sa. Tole Akkasuma. egaa kubbaatu hidhanii gaa namni daa'imummaatti irraa walaban ta'u Mm. kubbaa jaalattanii mee kubbaa taphattanii Kubbaa asirratti taphadheen jira. maashaallah. Gajallummaa gaa eegan markaz isheeneen dhaabe malee Mhm. san dura gaa nagaan taphadheen jira hamma kutaa 5 jechuudha. Gaafa inni itti miidhamte jira namni hin miidhamaa itti cabaa hin meelataa. Lakki Rabbi si hagas miidhe. hunda miidhaan guddaan narra hin geenye gaa yaa'uun kuftaa nu xixiqqoo kana malee Mhm. waan akkasiiti. Eegan markaz isheen booda gaa barumsa jira markazii madrasaa waan sadii natti ta'eennaani Tole. arganne kubbaadhaaf yeroodha. Mhm. Garuu haga kutaa 5 nagaan taphadheen jira. Maashaallah. Mm. Ammallee inshaallah biiznillah. Yaani tole mee akkuma carraa ati argattee qura'aana gartee maatii tana keessaa gariin gartee barnoota adda addaatiin kaan naggadaaf qura'aanallee kan baratu baay'ee jira. Maatii ta'e keessaa hoo akka keetii kana namni carraa argatee
hifzii Quraanaa haffate jira obboloowwan sagalan qabdu kana keessa? Ni jira. Ni egaa dhiirri 5 siin jedheen jira. Isaan lamaan haffazanii jiranii. 5 jechuun gaa anaa wajjin dhiirri kun 3 haffazanii jiranii 2 hafe egaa Rabbi haa laaffisuuf isaan ganaa markazuma keessa jiran inni tokko ganaa xiqqaadha. Rabbi haa laaffisuuf Mee sautii wayiinsi dhageessaa? Sautii qaaree kana yoo ati kan beektu taate bi'iznillaahi mawlaa. Rabbi haa laaffisu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ما شاء الله. Obboleeyyan kee keessaa eenyu yakkee yaadde?